Mukni ati dhaabdu ji'a ji'aan akka ija siif kennu yoo barbaadde warra waggaatti si'a tokko haammatanii wajjin walqixa dhamaataa miti. Baay'ee itti saquu, itti haramuu, kunuunsuu akka ta'utti immoo bishaan obaasuus gaafata. Akkuma kana immoo naannoo isaarraa aramaa baala waraantee qoraattii garaagaraa qeexxa'uus gaafata. Biyyi lafaa kun dadhabbeedhaan guutuudha. Akkasumatti fiigee dhufee wanti gumbii si guutu hin jiru. Baay'ee faajuu, baay'ee carraaquu, baay'ee dhamuus gaafata. Brussels. Addunyaa kana keessatti jireenyatti jiraachuu keenya karaan tokkichi dhugaa ba'uu guddina argisiisaa adeemuu keenyadha. Xiinsammuudhaan, miiraan, hawaasummaadhaan, diinagdeedhaan, beekumsaan jijjiiramni irratti mul'ataa adeemaan jiru yoonnaa ta'e jiraachuutti jirra osoo hin taane hafuura baafachuutti jira Brussels. Jireenya kee keessatti waan gootu hundumaa garaa kee guutuu hojjedhu. Garaa kee guutuu godhi. Waan gootu kamiifayyuu immoo garuu nama tokkorraayyuu badhaasa yookaan riwaardii hin eeggatin. Riwaardii eeggatte gaafa dhabdu mufachuun kee oolu. Inni kun immoo gammachuu kee keessaa harka baay'eesaa hir'isuu danda'a. Kanaaf fuulli kee gaafa hundumaa ifa akka ta'uuf gammadaa ta'uu yoo barbaadde waan gootu kamiifiyyuu namarraa badhaasa hin eeggatin. Hojiin harka keetiiyyuu deebisee si badhaasa waan ta'eef horaa bulaa.